ننجرو هرارا مالي دلدلتي بالكون ننجرو خسارة مالي جمانا كاران نمانغو خطارة مالي سنكين بتاتا سجارة مالي قرآن قرأو ننجر تنين تمارا مالي برون جنة كجيلا ننجر أرمان دلقدي تجارا مالي قرآن چابو ديدم فاسي مالي كوبينو فتن كالسي مالي قراتين الكنيافت دانسي مالي انت لدبرا هذا بان كدتن اسمه بالبلا وسواسي مالي بيتاو نفس ودمن نياسي مالي نما ولي ترارسونا في أدوما باسي مالي جفتي وفجفتي رب رحمة إسيلا فقدو إسيل ورّا جرتن وفنقا في كبا ورّا وان إسيل فجفتي فرب تبيكا من عمني جتني بوها في جرتن الدنيا كان رومتي أفسي أجيس سيسو وما سنجرو وما مو في سنجرو ومتي حدي لبو أف باسيسو سياتي سوغرو هنجراتا ربي فتنا هندو من مرقا إغرو صبري هندا فنقني لربي صبرينو فقن أنقافيني سنيو كبا الدنيا كان يرول مجراتو سببنا ما هتأو سبب جرينيا هتأو إنه فجرتنو كنا لانيس غافن فجر سبب ساتيني وغا سبب سيتيني كأمري سيبوتو كبتاجراتي تصطي كسغل اجراتي أنا سارنغل فجي سيوكان قد اجراتي اوي غويا لما غويا سدي تربيتو كجالا سيادتو نمني سبب ساو فجر تربيتو كجالا سيادتو كما نما كمي بويليس إنك دري نمني نمت سنتين كان غودي سنغودي جلدو ددو بدي بي قلبي جبو منجر وان تكسي دوتي اوفيكيتي جراتي اوفيكيتي الرغرو سلس نمني اكا قلدي توف نجيسو يو سبب جيماتي اوف نجيسي سوتي الدنيا بكا جرتن سنا بكا بكا براجران اجرنا ليس أقول الله فربا فتني دنيا أدو كان إفكان إلالو يجون نيما دبرا نيما مالي هو ربي سنيو كلا بركا بوتو بكا براديم تاني دنيا نسنو كربيت لو كتاني بيجا كسب دني بكا برادة تاني جراتنو يوفولا كسر كنا مدرجين بكتان هجابه هدتاني جراتنو حديثنا يوون جلبوتان يجون يوم موكا بينجا تي كبينجا كربيتي حد بيت تملي بور بيكتا حد بيت تملي بور بيكتا تو فجيسو دي شمرن بيا ربا تفجيتي أسين مدامي أسين جولة أسين وجي أسين سلكي ماتي أسين جالن لي يوكان جارس وامي أقسم موكا جدا جدا تيك توكي جبلتي أمي يجون أنا أبو ربي جنكي كان ينام دوبا أجدبتي أسين كل فربنا أقول والله لازم قولوني ما ربي كنا جو والله الحمد لله رب العالمين كان كنا نلاقي كنا مون وقفها كنا نتوقع وتوفتنا أنا بك أجيس فتنانا مقجي سمتا سابايتو الرجل نما كنا ولا قسمو ذاك سنجرت أبدا أقوله الحمد لله رب العالمين أنا يجود وان من تو في النبي بي هممو بي أجاهدو بي إمباسين جروتو تأي سلاحين قلفمتي يوكان مرقسي سير إيغا أما بي إمباسين تو بيهاجرون متي مرقسي مالتو إيغو warri Iraaqii keessa jirtan rabbii jedhaati warri firiitaatanii jirtan ettanii gargaaruu warri dandeessan keessaan na dubbisa jettanii barreessaa Dr. Abiy Ahmed baase Itoophiyaa keessatti namni qabeenya qabu qabeenya isaa kana eessaa akka fide waraqaa seera qabeessaa qabaachuu qaba namni biyya alaatii dhufes kan Itoophiyaa keessatti kan jedhamee baasame bareedduu ta'e maaliif sodaattu hojii seeraan hojjetaa yoo jiraattan Itoophiyaa keessatti haqaan yoo hojii qabaatan maaf sodaatu yoo sila hataa jiraatan malee nu warri biyya Arabaa ammoo ID keessan walitti qabadda ID mana Arabaa keessa waggaa meeqa akka hojjettan biyaansi suuraa isa waradhaa lafa keewwadda yoos maaf nurraa fudhata garuu bareedduudha warri hataaru hin fuudhama harkaa waan ta'eef haqaan hojjetaatu taana maaltu sin sodaachisu wamti haqaan nufe wallahi keessanu Ustaaz Ibsaan ilmoo qananiiti Oromoodhaaf ilma Oromooti sheeka Oromooti ustaaza Oromooti gubaa isaaniis dhufanii maatii isaaniitti matan wallahi utuu gubachuu baatanii utuu kaffa'amuu baatanii utuu itti dhagahamuu dhabe barreeffama sana hin poostatan akka Oromoo waan kana dhagahee bituufis hin beeku hin binnaaf immoo hamma qabnu walitti darbanne jechuudha hin bitamaafis dubbiin miidiyaa irra jiruu fi dubbiin lafa jiru waliin argatu wanti tokko qalbiis nukkubsa waan lafa irra jiruuf waan miidiyaa irra jiru garaagarummaa isaa yeroo laaltan garuu waa'ee amantii irratti waa'ee ustaazaa irratti qalqallaanii waa dubbachuun ajaa'ibha kanaafuu wanti nurraa eegamu walumaa galatti hamma qabnu daddarbannee sheeka jechuun waan rabbiin amaanaa nutti kenne
Ustaaza jechuun rabbitu amaanaa uummatatti kenne. Sheeka gammachiisuun, sheeka qanansiisuun rabbiin birattis ajrii qaba. Qanansiisuu qabna, gammachiisuu qabna. Akkaawuntii aslii jala tiktookii mannoo feesbuukii aslii yookaan feesbuukii abdii geetaachoo jala akkaawuntii fudhaati. Amma rabbis hin dandeessisa rabbiif jecha. Daddarbadhaa waan qabdan habitamuufi. Ilma Oromoo, sheeka Oromoo, ilmoo qananii Oromootiif. Jirra ustaaz. Akkuma isin nu abdattanii gubaa keessan maatii keessanitti himattan nuti isiniif jira. Ustaaz ibsa.